الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها إبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وقلب إيروبا غربا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتك إنك خيري لا. الحمد لله رب العالمين. فارونك الله هاتي ربي نجها ولين ديب سجنا هرأسكم بكم إن شاء الله تعالى. سينا علي الراقباب سنوا وليف دبنا قرك سنقمكو هديب أنجل دران درسي أغرتي سينا علي وان الرا وليفاسوينو علي رسول مال وليتها وانجلو أكاسم علي وقامي كات إسلامه وانجلو أكاسم دوبا ويا هجرة وريقمني علي كفالي تكي أرسان علي كفالي مالي جتشودا أكاسم علي مالتو صحابان أدى إساقود وانجلو الرأي أكاسم علي دولا كم إراها في وانجلو أكاسم علي يوم أجيفة مي وانجلو أكاسم إيسات أجيفة مي وانجلو إنو تو إس أجيسي وانجلو ajjecha isaa irraa maal agartee arganna waan jedhu gorsa jechaadha. Ajjecha isaa boodan qormaanni ummanni muslimtoota keessa seenan maalii waan jedhu irraa haasofna gabaabduudhatti. Dursee Aliyyii fi Rasuulli agartee maal walii tahan ka jedhu ilmaan abbeerotaati. Aliyyi agartee ilma abbeeraa nabii kennaati. Akkasuma mana nabii kennatitti illee guddifame. Aliyyi waggaa meeqatti islaama'e ka jedhu waggaa 14tti. umri isaa gaafa waggaa 14 islaama'e jechuu Aliyyi radiyallahu anhu. Akkasuma guyyaa hijraadhaa aarsaan Aliyyi kafalee takki wareegamni Aliyyi agartee kaa kafalee maali? Wareegamni inni kanfalee Aliyyi bin Abi Xaalib gaafsaniin keessatti nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ummanni Qureeshii itti walii galanii ajjeechaa isaa murteessan. Bifti itti ajjeechaa isaa murteessanilleen cufti gosa agartee kaa laga Qureeshii Makkaa keessa qubattuu laga Makkaa keessa qubattuu jechaadha akka nama tokko tokko kennitu. Baniin Adiyyi illee akka nama tokko kennitu, baniin Taym illee akka nama tokko kennitu, baniin Makzuum illee gosootiin achi keessa qubattu guutuun akka agartee nama jajjabaa irree qaba jedhan akka kennitu. Namni sun agartee Nabi Muhammadiin akka dhahaa agartee nama tokko ka waliin dhabne jechuu. Namni tokko agartee nama tokko yoo dhahe yeroo takka sakandii takka keessa dhaha jechuu. Akka namni tokko dhaheetitti namni hagasiisu yeroo takka keessatti dhahu murtiin kana ka dabre agartee Daarun Nadwaa keessatti parlamaana isaanii ka gaafasanii keessatti jechuu. Akka kana murteessan. Duuba gaafasaniin keessatti yeroo dargaggeessi isaanii sunni walitti qabamee nabii kenna halkan keessatti ajjeesuuf murteessan saniin keessatti mana nabii kenna marsanii ciisan. Yeroo san keessatti nabiin kenna Aliyyiin firaasha kiyya kanarra ciisi jedheen. Firaasha isaatirra ciibsee huccuu itti uffisee rakkoon takkalleen sirran geettu amaananarra jirtullee galchi aninin bahaa Madiinatti wal agarraa jedheeni nabiin kenna ka'ee biraa bahe. Aliyyi jecha nabii kennaa hin kilaafne akkamitti diina jalatti nagatta hin jenne akkamitti ammallee agartee si ajjeecha fuusi barbaadanii firaasha keetirra ciisan jenne hayyee jedheenitti qaama qalbiidhaan qeebale jechaadha dubbiisan. Dubbii akkaan ulfaattu nama iimaanatu akkasiisa gooyse malee nama hin qeebalchiifne jechuu. Akkuma san duuba isaan rabbiin hirriba itti darbee warra nabii kenna ajjeesuudhaaf halkan san murteeffate rabbiin hirriba itti darbee osoo isaan lafaan ka'in aduun lafaa isaan kaafte. Akka riwaayaan takka himtetti riwaayaan biraa immoo nama karaa dabraa jiruttu karaa isaan kaase lafaa isaan kaase jechuu. Nabiin kenna yeruma tarkaanfatee bahee kutee akka isin beeytan san goda Hiraa seene jecha Abbaa Bakrii waliin. Duba gaafsan keessatti Aliyyi bin Abi Xaalib gocha akkanaatti raawwatee waan nabiin kenna jedheen qaama qalbiin fudhatee inkaaruudhaan maletti agartee kaa qeebale jechuu. Yeroo itti oseenan Aliyyiin callaa firaasha irratti arganii mee agartee Muhammadoo jennaaniniin gara inni deemeen beeku jedheen duuba. Akkuma san Aliyyiin maaltu sahaabadhaan adda godha ka jedhu wanni Aliyyiin sahaabadhaan adda godhu waan hedduu. Tokko sanirraa yoo dubbanne jechaadha nabiin kenna Aliyyiin obboleessa godhate. Gaafa Madiinatti galan
ummata muhaajiraatii fi ummata ansaaraa nabiin kenna obboleewwan wali godhe gaaf saniin keessatti aliyyiin ufii obboleessa godhate nabiin alayhi salaatu wassalaam aliyyiin ufii obboleessa godhate warra kaawwan maraa ansaaraa fi muhaajirarraa akkanatti walitti obboleewwan godhe aliyyi immoo obboleessa kiyya naa dhiisa jedhee obboleessa godhate jechaadha qadriin aliyyi sharafni aliyyi guddaa duuba aliyyi duula agartee tabuukii irraa maaliif hafe waan jedhuun keessatti nabii kennatu alayhi salaatu wassalaam aliyyiin agartee duula tabuukii gaafa bahu jechaadha maatii keessatti na hafi jedheeni inni nuu maatima nabii kenna irraayyi akka saniin agartee aliyyi hafe yeroo waraanni yaa'ee gandarraa achi siqu aliyyi agartee ka namni inni argu ganda keessatti warra munaafiqummaan darbatamee fi warra agartee uzrii qabu harkan qabne kalu kan qabne ka ijaan qabne warra akkanaa kanniin malee nama tokkolleen agarre ummanni munaafiqaallee ganda keessa yaa'anii aliyyiin agartee ka itti laaffisuuf gandatti hambise jedhaniin subhaanallah arrabni isaanii akka lilmee nama waraana achi aliyyi sayfii isaa lukkifatee fiigee agartee nabii keenya dhaqqabee akkamit dubartii keessatti na dhiifta jedheen duuba nin deemaa jedheen duuba achi agartee nabiin keenya ati bakka haaruun muusaa irraa ta'etti ta'uun feetu jedheen duuba manzila agartee haaruun itti jiru darajaa haaruun itti jiru nabiyyanaa muusaa irraa bakka sanitti jiraachuun feetu jedheen nabiyyummaan immoo na boodaan jirtu malee jedheen nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam haaruun immootu gaafa nabiyyanaa muusaa irraa bakka bu'e san inni nuu nabiyyi rabbiin isa ergatee jira gaafa nabiyyanaa muusaan baallama agartee rabbiitiif deemu san namni ganda keessatti nabiyyanaa muusaan bakka buufate eenyu jennaan haaruuni akka haaruun nabiyyanaa muusaan bakka buufatetti anillee si bakka buufadha darajama haaruun qabu qabda nabiyyanaa muusaarraa immoo nabiyyummaan na boodaan jirtu malee jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam allahu akbar duuba qissaa duula tabuukii keessatti kanan raawwatame akkuma san aliyyi yoom ajjeefame ka jedhu hijiraa irraa agartee ganna 40tti baatii ramadaanaa guyyaa 21tti jechu duba riwaayaan agartee guyyaa 17 jettillee ni jirti baatii ramadaanaa keessa ta guyyaa 18 jettillee ni jirti aliyyi akka dhawameen hin ajjeefamne oolee buleeti ajjeefame guyyaa 2 bule warra jedhu jira duba egaa agartee agas bule ammallee halkan keessatti awwaalame dhoysaadhaan kanaaf jecha agartee bubbultii isaa waliin guyyaan agartee jalqabaa kenni dhahame agartee halkan 27ti 17 jechuu afwan halkan 17 yoo jenne ka inni itti awwaalame immootu 21 akkasitti jam'ii goona jecha duuba aliyyi eessatti ajjeefame ka jedhamu aliyyi biyya iraaqii keessatti ajjeefame kuufatti ajjeefame jecha duuba achitti ajjeefame namtichi iraaq irraa ka'ee kuufaa dhufee magaalaa kuufaa dhufee jechaadha abdurrahmaan bin muljim ka jedhan ka isa ajjeese muratee isa ajjeesuu qaba jedhee nama sadii wal ta'anii mari'atanii urjiiwwan islaamaa tagaafasanii tadiin rabbii agartee ka mul'iftee dachii rabbii diiniin bareechite ajjeesuu qabnaa jedhan akka agartee diin kun dukkanaawu sanirratti walii galanii abdurrahmaan immaan kunuu bar nama haafizaati sagaleen isaa akka malee bareeda jedhan rabbi fahmii isa dhoorgatee aqiida isa bade kanaaf aqiida barachuun jajjaba kawaarijaa jedhan duuba abdurrahmaan bin muljim kun gara aliyyiitti goree akkuma san duuba amri bin bakrii jedhanii gara mu'aawiyaa gara agartee amri bin aasititti qaceele masriin akkasuma bakrii ka jedhaniin tokkolleen gara mu'aawiyaatti qaceele jara sadiin kana addaan hiratan yeroo takka keessatti sakandii takka keessa ajjeesuu qabnaa jedhan yeroon irratti ajjeefnu yeroo salaata subii haa ta'u jedhanii kanarratti walii galan salaata subii irratti haa ta'u jedhanii guyyaa fi sa'allee san irratti walii galan achii namuu akkasitti bahee ka mu'aawiyaa ajjeesuuf bahe mu'aawiyaan eeydota qabaa eeydotuma isaa waliin ganama subii isaa gama salaataa deemutti jiru itti utaalan mu'aawiyaalleen itti beekatee jalaa utaalee eegasanii agartee mu'aawiyaa haga xiqqoo argatee warri hurraastota warri agartee mu'aawiyaa eegan booddikaaddiin isaa ni dhahanii akkasitti suni agartee mu'aawiyaa ajjeesurraa rabbiin hin feeneeti mu'aawiyaan nagaha bahe ka amri ibnu aasititti ergamellee akkasumatti yeroo salaata subii san akkasumatti eegee
amriin gaafsan rabbiin hin feene garaan dhukkubee manatti hafe naa'iba isaa bakka bu'aa isaa ergee isaan deemi salaachisee dheeni inni waytii gadi bahu inni kun duuba uffatee agartee mammaratee deema ka amri ta'uu fi nama biraa ta'uu addan baafanne itti utaalee tumaan agartee dhahe duuba kunillee wayta dhaheetiin jedhu lafa buusee achitti ajjeese kaarijaa jedhaniin namtichi du'e kun bakka bu'aa Amr ibn Aasiiti akkasitti isa ajjeese wayta ummanni muslimtoota isa qabanii maaf akkana goote jedhaniin ani Amriin ajjeesuu barbaade rabbiin immoo feene kana itti fedhee jedhe duuba akka kana dalaganii akka kanatti ajjeesan jechaadha Aliyyiin agartee Kuufatti duuba immootu qabriin Aliyyi hin beekamu maaliif jennaan ummanni sun ummata sharriidha waan ta'aniif jecha qabrii isaanii baasan jedhanii sodaatanii duuba Aliyyiin halkan keessatti dhoysaadhaan ijoollemmaan isaatii fi ilmi agartee abbeeraa isaa jechaadha ka agartee Ja'far bin Abi Xaalib faa ijoollee isaa fa'atu achi jira warri kunniin agartee halkaniin awwaalan qabrii jaha qotan jedhanii akka agartee wallaalamtuuf keessaa tamii akka hin beeyneef akkasitti agartee fageessanii awwaalan jedhanii kanaafuu agartee Kuufatti du'uun isaa beekamaadha achitti awwaalullee beekamaadha qabriin isaa immoo bakka kanaan hin beekamu warri bakka biraati Madiinaa maaliyaa kana olii gadi fe'anii akkana jedhullee inuma jira immoo hayxi jirtu tana jedhanii wallaahu ta'aalaa a'lam akkuma san duuba ilmi isaa Huseen illeen akkasuma ilmi isaa Huseen illeen radiyallahu anhu rabbi sarraa jaalatuuti achuma ajjeefame Iraaqima ajjeefame immootu inni kun illeen rabbi sarraa haa jaalatu janaaza isaattu achitti awwaalame malee inni achirraa agartee mataan isaa achirraa fuudhamee kun Masritti awwaalame jedha kun agartee Kuufamatti awwaalame jedha kun Madiinatti awwaalame jedha bakka adda addaa himan riwaayaan sabattuun gadhaabbattuun bakka kanatti awwaalame jettuun jirtu akkana jedhan duuba qabriin warra kanaa wallaalamtu jechuu subhaanallah shabaabban jannataa kana nabiin kenna jedhe ilmaan Aliyyi achi booda duuba agartee kaa eega Aliyyi ajjeefame takkiyyuu agartee ajjeecha Aliyyi irraa maal baranna waan jedhu dubbanna duuba ajjeecha Aliyyi irraa wanni barannu namni kun agartee badaa ta'ee callaaf hin ajjeefamu gaariin namaallee ni ajjeefama nama badoomaaf hin ajjeesan jechu nama agartee gaarillee inuma ajjeesan akkuma nabiyyanaa Iisallee gaafa dura ajjeesuudhaaf agartee kaa marsitee Yahudaa jala Nasaaraa jala Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ol fuudhetti akkuma agartee kaa nabiyyanaa Zakariyaa fi nabiyyanaa Yahyaa fa'a isaantu ajjeese jedhanii ormummaan isaanii isa ajjeesetti akkuma ambiyoota hedduu agartee baqachiisanitti gaggaarii namaa agartee warra Rabbiin jaalate agartee kaan ajjeesanii kaan agartee jalaa baqatee bifa kanaan jiraataa turetti nama Rabbii fi Rasuulli jaalatellee ajjeesan duuba subhaanallah Aliyyi hadiis sahihatiin sabatee jira nabiin keenya gaafa Kaybar cabsan Kaybariin namni cabsu jedhe gurbaa agartee Rabbii fi Rasuula jaalatu yaa ka Rabbii fi Rasuulli isa jaalatanii jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam duuba Aliyyi nama akkasiiti nama malaa'ikaan jaalate ka dachiin jaalatte ka akkanaa kana duuba haqa dalaydeef ilmi namaa agartee ati haqaan deemteef namni sin jaalatu yeroo tokko dubbiin aksi dubbiin faallaa jechu Aliyyi duuba nama akkanaati radiyallahu anhu kanaafuu nama Rabbii fi Rasuulli jaalatellee inuma ajjeesanii inuma jibbanii namni isa jibbuun dhabamu jechuu asirraa fudhanna duuba ajjeecha isaa booda qormaanni ummanni muslimtoota argatan hedduu maalika jedhu qormaanni ummanni muslimtoota argatan achi booda agartee hedduudha duuba yaa obboleewwan keenya akka fitnaan gaafa san kaate gaafa Aliyyi kaate hulaan fitnaadha osoo hin cufatin kunoo ilmi isaa Huseen faa saabaasan du'e akkuma san Abdallaa agartee bin Zubeyrii faa saabaasan du'e ka agartee fannifamee jechaadha awwaalcha dhoowwamee karra Makkaa irratti subhaanallah bahaa dabraan marti agartee ka gurbaa beekamaa san jagnicha san leenca san jaalatamaa agartee nabiin keenya isa jaalatu san ka akkanaa kana janaazin isaa hagni awwaalama dhabee agartee ka ilmi namaa cinqatu namni agartee ka imimmaanii callaa ta'u fitnaa hagas geettu gabbu'e jechaadha talakkahanii keessa bahuu hin dandeenye kanaafuu agartanii yaa obboleewwan keenya wanni agartanii dubbatamu cufarraayyuu baroomsa fudhatanii kanaaf agartanii galti gaarii namaa ta'anuu hamaa namaa ta'anuu ni galanii immootuu waan agartee
rabbiin namarraa jaalatuun galutu barbaachisa jechaadha. Immoo qabriin har'aan kana warri agartee shi'aadhaa gabbaru kun qabrii aliyyi akka hin ta'in beekuu qabdani. Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaan alayhi rahmatullah waan jedhan agartee qabrii har'a qabrii aliyyiiti jedhanii isaan agartee kaa jala deemanii gabbaran kana osoo beekanii silaa dhagaan agartee tumanii yaa qabrii sanuun dhiisanii sila. Maaliif jennaan nama isaan hin jaalanne qabrii Mugiiratu bin Shu'baati jedhanii qabrii Mugiiraa ilma Shu'baati jedhanii ta isaan har'a agartee gabbaran tun qabrii aliyyiiti jedhanii ka isaan agartee ka itti yaa'anii hajjii godhan kun qabrii isaati isammoo jaalatan isaan saabaa maruman jaalanne isaan aliyyiin akka nama jaalatuufi qabuudhaaf ta'an malee hin jaalatan warra kaan kanaafuu agartee akkana jedhanii wallaahu ta'aalaa a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة إلى اللقاء.